Nagaa faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafa jirtan hundumaatti. Nagaan koo inni jabaan isiniif haa baay'atu, baay'een isin jaalladha, isin kabaja. Kabajamtoota Yesuusaa utuubi. Jajjabinni keessan, nu gargaaruun keessan, nu bukkee dhaabachuun keessan, yaadni keessan, komantiin keessan baay'ee natti tola. Baay'een isin jaalladha. Har'a immoo ergaa gorsaan qabadhee dhufe. Gorsiin barbaachisa, gorsi jaarsaa. Gorsi jaarsaa isin hin barbaachisu, gorsi jaarsaa. Gorsa jaarsaa hin barbaaddanii. Hin barbaannaa jettu nan beeka qabatti fuula keessan irraa. Dhiiras haa ta'u dubartiis, daa'imas haa ta'u dargaggeessas gorsi hin barbaachisa. Abbaa qabeenyaa gorsi hin barbaachisa. Hiyyeecha gorsi hin barbaachisa. Nama hojjetuuf gorsi hin barbaachisa. Nama waa karoorsuuf gorsi hin barbaachisa. Mudannoo akka mudannootti yeroo tokko tokko nama mudaturra namni gaafa gorsa tokko tokko argatu. Kanaaf ani nama dhiira 8 keessa dubartoota 2 qofatu nu gidduu jira. Haati keenya nama 10 deeche. Kun immoo kan waamichumaan deeman jiru. Isaan biraan hambise. Isaan keessatti dubartoonni macarrashaa irratti siistarii kiyya tokko ishii macarrashaa bara tokko Beeruutti deemte waggaa 2 hojjette. Waggaa 2 hojjetteen jaalalli jira kan namni gaafa umuriin qaqqabu waan nama godhu jaalalli beekamaadha. Dhoksaan qabu isa falmu. Viidiyoo kanaan feesbuukii kanaan wajjanajanutti jammaran na fakkaata. Kanatti mistirii himattee hin jiru. Achiin gaafa waggaa 2 hojjette maatis wanna ishiin gargaartu hin jiru, nuyis waan nu gargaartu hin jiru, nuyis hin gargaarre yeroo sanas. Addis Ababaa kana dhuftee as turtee asumarraan deemte. Achi gaafa dhuftu nan heerumaatti. Akkam nama wajjin haasaa ture hin qaba. Itti qabiif itti baasii nu goote. Akkam suutee dhimchoota ragaagga'i. Birri ergaa turte moo sarratti hin jedhe? Naan jedhe. Hin banne kaa hin jedhe, hin banne kaa. Heerum kanaaf kaa hin banne kaa hin jedhe. Sammuu nama eessatti? Addis Ababatti balbal. Eenyummaa isaa nama eechatti? Eenyummaa irraa maal goota bakka maali naan jette. Akkuma ta'etti dhaqnee sargiin hin diggifame. Sargii maatii xiqqoon gargaarte. Amma ishiiti uwwisaa kaffalte itti heerumte. Birri butuu xargaa godhe. Mi'a bitte butuu xargaa godhe. Hin heerumte waggaa tokko keessatti daa'iman godhatanii. Waggaa tokko keessatti waan hundumtuu. Jaalalli achumarraan. Gaafa kaanitti wal dhabanii. Hin deemte. Hin galtee maazarii biratti. Deebitee galtee. Daa'imti maazarii biratti hin jabaate. Addis Ababatti deebite ishiin. Addis Ababatti deebitee achumarraan ammas karma maatii jira kana Dubaay deemte. Afaan waan beektuu Dubaay hin deemte. Waan ergaa isiniif ta'uufan haasaadha. Waa'ee siistarii fi qofa miti. Jechuun qalbeeffadhaa, dhaggeeffadhaa sirriitti gurra natti kennaati. Kaza gaafa deemtu ammayaan jedheen dawwaleefi. Kana maaltu si gubee jedhee namichi jennaan. Ibiddaatti. Kana hoo jennaan ibidde. Kana argite kanatti maa deebite jedhe mammaaksii adaraa jabaadhu.
amma tigistis takka turte ergasii asii deemte tigisti wajjin wal jajjabeechati maqaa keenyallee nu falmi birrii kee seeraan qabadhu jedheen gorse. Amalli yeroo tokko tokko nama baru amala gadheen namatti foodha. Ammas maal gootee achi geejjee bayyanattee kaate kan duraanii san irraaffatte. Inni irraaffattes inni isite adaraa hin jedheen guyyaa lama guyyaa sadeen itti deebi adaraa. Hin heerumi siin hin jedhu maa heerumta siin hin jedhu garuu kan duraanii san nama maallaqa ammas ergisiin jedhu. Maallaqa fidi dura siin jedhu galiiti maallaqa kee bakka tokko kaawwadhuuti barbaadde baankirra kaawwadhuuti erga galtee booda inni ati maal qabda maallaqa attamii qabda na fuudhuudhaaf ati immoo eenyudha jedhiini argitanii arrabde jetun baay'ee ulfaattudha siin jaalladha siifan du'aa qurxamuufanii dhukkubsadhee cabee of gubadhee halkanii guyyaadha jedhanii akkasitti namoota baay'ee goomsanii lammataa sii jalqabde ammas adeemsa jala lammaffaa hin jalqabde adeemsa jala lammaffaa kanas siisteema duraanitiin nama biraati ammas isa mitidha nama biraa lama lammaffaadha duba waggaa lama qaxaqqattee hojjettee sii dhufte gaafa dhuftu immoo waan dubbanne hojjedhu waggaa 3 hojjedhu hin jedhe birrii harkaa qabda hin qabu waan tokko harkaan qabu birrii jette ammas maa inni eessa goote birrii harkaan qabu jennaan guyyaa tokko nama kana mee silkii isaa siin ergaatii madaali haasaa saamii waan inni haasa'amu huunaan jette duraan itti magaalaadha jennaan ani maalidha namni ati silkii natti ergitu hin jedhe silkii natti erguun kee ani madaaluun koo maal sii godha sitti mi waa si barbaachisu sitti meera kanaafuu yoo sii danda'ame ta'e sii danda'amnaan birrii duraan itti ergite taanan achumatti xumuradhu birrii si harka jira taanan atumti madaaluu hin dandeecha waan jedheen itti achumaan maal kun nama naarsu waan nama aarsu hin qabu maaltu na aarsaan situ dafqee fidi kan keeti maallaqni koon liqii sirraa hin qabu jedheen itti mee nan gorse ammas isa galtu maal gootii na eegi gaafan galu boolitti na eegi mi'a baay'ee fidee dhufaa naan jedhe ishii rakkoon qabu jedheen sagalee kaa'ee fi sagalee naa keejjee kan hojiin deeme na dhoksitee geger goote qanii galtu isa waammattee mi'a irraa gafate maallaqa silaa duraaf fixe kanaan booda maatii keenya ammas millaashii ammas millaashiin hin qooru millaashii nu waamtan malee anatti danda'ata ammas duraanis ishii danda'ate ammas natu danda'a ishii san akka hin ta'initti ammas gaafa millaashii dhaaqnee millaashii goone akka sanatti millaashiin hin ta'e ammas jaratti gaabiin uwwisanii uwwisaan kaffalame hin turre wal fudhatanii shaantaa gimmaasha kan achitti bu'e mi'a isaa fe'atee hin gale ammas garaatti baatte mucaa tokko deeche mana kiraa itti kan inni fuudhe mana kiraa keessatti ciqiciqii makaraan jalqabe haa ta'u guyyaa tokko naa dawwaltee kottu mi'a naa fi makiinaa fidii naan jette achumatti hin jedhe achumatti ani mi'a namaaf fe'u duraa walii galte duraan asittiin akkuma itti galtetti akkasumatti ture achuma hin jedhe hin teenye hin deemte
deebitee galtee oduma xiqqoon tureen lammataan ammas ijoollee lammataa wajjin gaafa ishiin galtu maal godha mi'a mana jirtu tiibii biiffee hunda ishii gurguratee amma ijoollee sadii wajjin akkasitti hin teechi. Ammas immoo nan deemaa jechaatti haadha keenya rakkisteetti si'a lammata kan duraan guddiste malee ijoollee ishee wajjin rakkachuu irraan kan ga'e kanatu jira. Kanatu jira. Kanaafan isin dhaamsa isinii dhaamuu barbaade siisterii kee kana wajjin wal qabadhe. Kanaaf yoo isinii danda'ame ta'e karaa birriitiin nama isin jaallatu kanuma duraan keechaa baatan haa ta'u. Nama duraan itti heerumtanii baatan yaa ta'uti madaala amma danda'ama ta'e. Gaafan kanan hojjedha jedhe kanan hojjedha innis jedheennan isinillee gahee keechaa qabaachuu qabdu. Kana hojjechuu keetiif erga anis tarii deechanii deemuu dandeechuu tarii wal fuutanii utuu ijoolleen godhatiin deemuu dandeechuu aleetti gistan ijoollee godhanneeti miti kan deemu wal fuunee akka carraa ta'e iyyaallee gayaallee carraan hin dhufeefi hin deemte anis gama kootiin kan na barbaachisu guyyaa tokko mana kiraayii tigisti afaashiitiin dhugaa ba'uu dandeechi. Mana kiraayii naa kaffaladheen hin beeku. Mana kiraayii ofii kiyya kaffalachaa wacii na barbaachisu guyyaa tokko na dhukkubee irraa fudhadhee hin beeku. Maafi namaafis waaqayyoofis amanamanii yoo jiraatan jijjiirama irra ga'uu danda'a. Kanaafuu of eeggannoo godhaa daraa. Daraa dafqa keessatti namni akka hin taphanne. Birriin biyya maal gooti faayidaa maal qabdi jedha namoonni. Maaliif faayidaa hin qaban? Itoophiyaa keessatti jechuutu daakuu nyaattetu hin jiraatta harkaa karaa afaanii. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaadha. Sinan jaalladha waan isin jaalladhu namootni baay'een shawadoo qumaara guddaa walirratti waan taphachaa jiraniif amma kana viidiyoo kana dheerechee isinitti dubbachuu jaalladhe. Waaqayyo koo immoo isin haa eebbisu amma isinitti dheeratee yeroo hin beekin oduudhumaanii bishaan illee isin hin gaabbamne shaayii illee isin hin gaabbamne oduudhumaan isin ajjeesaara isin xaqqama immoo baay'ee isin gargaara garaan koo waan baay'ee waan haarufan batalee rakkina keessaa baatanii warra dhaqxan rakkina keessaa yaadadha sin jaaladhaa namaa sana dubaatu hin ta'in rakkina keessaa ba'uudhaaf gubattu bidda keessatti waan ta'eef yabaadhaa sirriitti yeroo biraa deebi'een dhufuu danda'a. Naaf eebbifamaa isin naa kabaju isinan kabaja. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.